Eh? Akkan jaalalataan jaalladhu maaliif beektaati? Ana nabraa gadi buusee abdii. Ofirraa deebisi qashtu. Ofirraa deebisi. Jaalalopolummaa si jaalatanii eenyu jaalalataan jaalata? Jaalalataan Bakka si gaabitti. jaalalataan eenyu ani? Aartee baate hin dandeettu. Kootili suunaarini. Haasa'uu hin dandeettu aartee baate. Maal haasaadha sana ayyuun galleera. Asanii miti. Haa ta'uu baatus ani jaalalaan isin jaaladhaan isin jedhe akka obbolummaa warra iddoo jaasune malee waan wanti biraa. Egaa sana jechuun dumaashin kee kaminnaa Isiin haasaa. ati akka jette. Amma fakkeenyaaf dumaashin kan- dumaashin nuti akka jechuun afaanitti dumaashitti na caa malee anuu sila ni beekta wallahi dhugaa dubbachuuf dumaashi jechuun fakkeenyaaf amma obboleessa kan yoo na fudhatuma dhageeka dumaashi salaamu alaikum. Waalaikum salaam bana haasaa sagaleen kan jiru. Si akka nama sakkaree asootaa. Rakkan eegamtaa. Ogaa jettu akka nama sakkaree. Jechuun sagaleen kee qabamaa dhufa. Yaa wanni torkiidha kan. Dhaggeeffadhu. Yaan nagaa. Dhaggeeffadhu si. Mucayyoon sila dumaashin kee kamii siin jette ati immoo maaltu si gahee jette akkasiin jedhamaadha. Eebaluu jechuu ni qabda. Akkasiimi. Maaliif na gaafatti dumaashaa? Barachuus gaafattire barachuuf. Wajjaan baafachuu ture. Dhagaye dumaashiin qiyyasii malee kabiraa hin jiru. Jechuun laalama sii galee waan ta'e. Isuma ta'uu wajjaan baafachuu ture. Wanti kan zaamaan jiru ni beechi. Tolchitee bareechitee beechi. Dumaashii jechuun fakkeenyaaf yoo obboleessa kan kennu. Beekan gaafattee jechuudha. Maa adda baafattee ni beekte har'a adda baafatte. Kanaaf inni har'a waliin jechuu jira dumaashii har'a. Yaani beekan gaafattee. Innaa waan isin fakkeenyaaf amma dumaashii jechuun ani numaa bakka dubartiin jirtuun fadhoon kophaa kee firii ta'ee yaasuun fadha. Wallaahi gaariin dhufanaaf. Jaaladhu. Maa bakka shamarri jirtu Maaliif maaliif buusta? hin feene? Hin fee ture hin fedhu yennaan buuse. Bakka mirga kenna. Dumaashi maali jirta duba amma bakka dhufees ilaalu Eegate dubartiin boru dhufees ilaalu yoo fayyuu baatte wallaahi jee dhugaa baay'ee na dhukkuba. boru subiin dhufees Waan neetworkiin si azaadhaan irra dammoota. Yaa Rabbi ani waa meeqa dalagaa. fayyitee daa fudhattee Nama si bu'u malee amma nama doo harkattee Argadhe. duboo maali jirta duruun maal Amma waan fakkaatattee dura yaaddamte bar Nubu si yaanne. Baasboora fudhatte?
Guyyaa laalikaa guyyaan beellama tala rakkoo barra dumaashi. Yaa guyyaan beellamaan deemne garuu Beellamni yoom jira isi? guyyaa sagal booda nuun janna fakkaata. Guyyaa sagal booda. Yaa. Eh? Yaa. No. Dumaashi guyyaa sagalii miti. Guyyaa... Meeqa irratti irra laayati? Meeqa irratti? Guyyaa shan dumaashi. Bakka goote guyyaa meeqa? Akkasuma fakkaata kaan. Maal fakkaatee miti kan? Guyyaa lama jechi. Waraqaa sii kennanii? Guyyaa. Lakkaay. Hai guyyaa afurii kaa. Waraqaa sii kennanii si. Akka jedhi ka guyyaa shan. Qaxaroo guyyaa sagalii sii qabanii. Nashiidaa wayii dhaggeeffadhee baay'ee attolte. Sammuu keessan naqxee. Yeroo maa godhama? Guyyaa shan jette. Ragalee yaa. Isinii miti. Isinitti kofallee warabbisa. Isinii miti. Dumaashi. Guyyaa sagal fakkaate yaani. Afur sagal fakkaata moo shan. Akkasitti Wal jala harkaa taree na fakkaate. beeka. Arafaat wal jala siraa ta'e guyyaan. Dirdaawaa jirti moo haaraa jirti? Jirti onnoo jirti war. Maali biisaanis adaree. Adaree jirtaan ji? Guyyaan ga'u. Yaa. Hararin tura dirraa guyyaa siin dawwale saniin gaddeemu jira siin jenne. Ko adaree galtee biree faamilii bira adaree dhaqinaan jenne. Yaa. Amma gaafa qaxaroon ga'e ollee bitaame paaspoortii. Neetworkiin keessa qaqqaba. Abdii maal rifatteeree waan reefi poosti godhe tokko. Wallaahi jee ammoo. Lama akkas na goot. Irrifadha antee akkuma tasaa osoo iskrool godhu argee jennaan maal irratti dalage. Garaana nyaatte. Maal irratti dalagdee antaan amma xalaan iyya guddaan si miti iyyuu osoo. Maal irratti dalagde? Garaana nyaatte. Namni guddaan nama kana ga'u itti jaalala ibsu jiraa miire. Bakka. Hubachuufis si barbaachisa. Kadeem nyaanni sun baay'ee na miidha bannaati naa taane. Wallaahi billahi jireenya natti addeesseera. Ayyuun maal jette abdii maa fuula na guurtisi? Maa fuula na guurti? Arafaat haasa'ii qamaa dumaashin maal taate antee qorriti akka gaafa biyya galte. Faamiliin kinoo shari'attee dhuftee asitti godhattee ijaab itti godhani. Qorra kana roobu jira isin bira dumaashi. Abdii eessa jirta? Suudiira. Maa qorritesi? Ittiin irraa caasuun. Maal taate niin gaafa? Yaa. Mi'a harka akka nama
Sabare foise yookaan waa eelee wayii rafite. Meeshaan bareedumaa kana fatiin kan argeeroo laasa. Sirriiba waan jirtu dumaashin ana ramsi balaa qabanyu. Argiteetii qaba. Abdii ukume. Oi. Dikori kana bar marmo bira dabarsa. Me kana bar arke dumashi. Dikori maal ante kuni nama sabare qoraase fakkaatti. Wanaris. Kongira ate na mulle barte ka wala. Networking base ila. Malah ante na nasi Wallahi kada makke tungan. La wallahi sirri miti. Sirri ofan dumaashin sirri ofan jirtu. Sirri no. Ya. Dumashi mal ta sirri ofan jirtu ruban. Sirri ofan jirtu. Wallahi sirri dumaashin. Dhugaa rabbii sirri ofan jirtu. Amma silaa isii kan kitaaba beektaa waan diimaa Boyaa jirti maa boottis. jechuun booyuun kun bar'oonna galche jechuudha. Koodii siifateeti. Koodii keessanii dha booyuun kun. Reen booyuu kaate taatireefi boottisa. Dhugaa isii. Dumaash Garaa laattee dhu. akkamina gaafa yadha dumaashii kiyya qaali siyaadee bara yaaddumte. Agam takka yaaddu? Hedduu takka Arafaat agam takka yaaddeen dhugaanu. Baay'ee yaaddee. baay'ee dila takka yaade dila takka hedduu takka. Wallahi. Saaddaa galatoon. Agam takka yaaddee amma nda'uum yaaddee duutaanii qoy. Hin argituuni amma guyyaa muraasa booda hin argituuni. Wallahi. Lafa jala dhokachuudha. Wallahi garaa nama nyaata nagaa itti maddu wallahi sirrimatti gadi qabi. Arafaat? Networking kee maas rabba shaar? Ummata gashti taaptaabii kuma kudhan galchaa kaatu kuma kudhan galchaa. Koppileen gillee godhaa taaptaabii echaa kuma kudhan galchaa. Dubbiyyee zurriyyuu. Eenyu sii dalaga diikoorii harkaa san jennaan. Dubbiyyee waan jettu takka hin qabdu. Maa jalliste? Eenyu jedhare? Arafaati? Maali rakkoo qabaafatiin sana maaloo inni Arafaattuu fi naan jee. Dumaashis naan hin jeen. Lubbii jechuun bar nama maqaa namni ittiin si barate. Normaalidha. Wanti kan zaamu takka hin jiru lubbiyyee miti maqaa kiyya Arafaattuu. Leebiru maaliyyoo itti lubbiyyee sin jedhu maakka. Libbee maashoo si. Baay'ee amma illee irraan galle. Maaliin? Sitti jira? Abdishaa. Arafaat. Akkana natti tolara. Dhumaa ishee dhigaate. Abdishaa kam yaamtaree dhumaa ishee dhiyaa. Mijatti gasuma Viidiyoo argee fudhanaan keessa akka meetira baddeen jirtu lakkoofsa manaa.